US Department of Justice, 2,713 women are being raped every day. Every 32 seconds, one woman is being raped. I've been raped in US until the time I'm here. Islam has the solutions to the problems of the West. No question. Amma gaafii maayikii gara bitaatti argamurraa fuuna. My name is Prem Advani. I am. Maqaan kee Prem Advani naan jedhan. Niw Dilli irraa dhufi. Nam sooran ba'e. An muslimallee miti. Gaafiin kee islaamummaan dur sadarkaa haalaan bareedaa ture. Ammallee haalumsuuniin kabajama ta'e itti fufuu qaba. Kanaaf ammoo akka yaadutti iddoowwan bu'uura islaamummaa ta'an ka akka madrasaa, masjiidaaf kanneen kan fakkaatan irraa kaasee musliimoonni iftoominaan waan dalagan osoo ibsanii akkasumas nam hundaaf osoo bana godhanii natti tola. Kun ammoo namoonni biroo waan raawwatamuu jiru akka beekan isaan gargaara. Dhugaa yeroo hunda iftoomuu qaba. Akeekni kiyya iftoominni jiraatuu qabaa kan jedhudha. Galatoom. Obboleessi gaafii gaarii gaafate gaafii isaa deebisuun duratti gaafii obboleettiin teenyeessa dura gaafatte irratti xiqqoobsa dabaluun barbaada. Isin gaafiilee hanga sadii gaafattee turte. Gaafiin isii kun waan intalti jetan xumuraa nashiidaan jette na yaadachiise. Nashiidaan sun waa'ee Nabi Muhammad natti hin dubbatin jedha. Nageenyi Rabbi isaan irraa jiraatu. Qindeessaan sagantaatis yaaboo jechoota isin dubbatte irratti xiyyeeffannaa godhinaan jedhe. Waan isin jettee yoo qalbiin dhaggeeffattan waa'ee siiraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatte. Sunis yeroo tokko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo karaa deemaa jiran dubartii wayiitiin walitti dhufan. Dubartiin tun waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hammeenya dubbachuu jalqabde. Sunis yeroo tokko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo karaa deemaa jiran dubartii wayiitii walitti dhufan. Dubartiin tun waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hammeenya dubbachuu jalqabde. Nabiyyiin kun nama hamaadha waa'ee isaanitti himin jette. Dubartiin tun osoo isaan hin beekin waa'ee isaanitti himaa jirti. Dubartiin tun nama haaraa argite kanaan Nabi Muhammad nama hamaadha waan inni dubbatuun dhaggeeffatin inni walitti dhufeenya hawaasaa jeeqaa inni waa'ee Rabbii tokkichaa qofa barsiisaa jettee haasofte. Waan intalti xiyya nashiidaa san keessatti nu ibsite. Dubartiin sun boodarratti ati garuu nama gaariidha jetteen. Garuu wanti naan si akeekkachiisu waan namichi Muhammad jedhamu sun sitti himuun dhaggeeffatin inni gogaadha kanarraa Rabbitti maganfanna. Inni nama hamaadha kanarraa Rabbitti maganfanna jetteen. Akkasumas wantoota biraatis dubbatte. Haa ta'u malee ati nama gaariidha. Ati arjaa namaati. Jaalataa namaati. Yaaboo maqaa keenyaa himuu ni dandeessaa jettee gaafatte. Eega deebii dhageesse booda dhiifama naa godhi maal jette? Anaaf surri hin jirre immoo maqaan kee Muhammadii? Eega jettee adda baafatteen booda ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullah jette. Dubartiin karaa deemaa jirtu sun namni sun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'uu isaa eega beekteen booda wanti amma dura dhagaa ture waan namoonni jallisanii natti himaa turan jechuun namni kun nama gaariidha jettee yeruma san islaamaa qibalte. Kanaaf obboleettiin teenyaas wayita irra deddeebitee gaafii garaagaraa kaaftu intalatti jetan siiraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nashiidaan nuu dhiyeessitee na yaadachiifte. Dubartiin sun dura islaamummaa qeeqaa turte. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qeeqaa turte. Garuu takka dhugaa arginaan shahaadaa qabattee islaamummaatti seente. Inshallah obboleettiin teenyaas shahaadaa ni jetti. Rabbi onnee isii akka banuuf isa kadha. And I really ask Allah subhanahu to open a heart. Our dear brother here asked a very good question. Obboleessa keenya gaafii gaarii gaafate. Islaamummaan duraan sadarkaa bareedaa irra akka ture amanee jira. Garuu amma iftoominni jiraachuu qaba jee. Keessattuu madrasaa keessatti jee. Eenyutu jiraatuun qabu jee. Ani dubbii tanarratti si waliin jira. Anguutumaan guutuutti dubbii tanarratti si waliin jira. Namni iftoominni jiraatuun qabu jee eenyu. An namoonni musliman ta'in dhufanii madrasaa kanatti akka baratan barbaada. Obboleessa. An miidiyaaleen dhimma madrasaa irratti waan haasawan ni beeka. Miidiyaaleen wayita gabaasan madrasaan mana barumsa shororkeessitootaati jedhan. Obboleessa tana miidiyaatu jee. Sii miti. Akka afaan Arabaatti madrasaa jechuun iddoo darsii jechuudha. Akka yuunivarsiitii jechuudha. Mana barumsaa jiwaame, kolleejii jiwaame yookaan yuunivarsiitii jiwaame. Garuu miidiyaan haala addaatiin waa'ee madrasaa gabaasa. Yoo madrasaa seentee shororkeessaa taata jaan. Kun fakkii miidiyaan bocu sii miti. Awwanti gaafachuu barbaadu namni ilma namaa hedduu fixuun sadarkaa duraarra jiru Hitler. Inni madrasaa kamitti barate? Madrasaa kami? Which madrasa? Which madrasa he went to? Madrasaa kami? Waan maafii ajaa'amu beektaa? Isaan warra Itaalii irraa kaasee addunyaa guutuu keessa hashiisha adda addaa olii gatuuf. Warra hashiisha daldaalu kana warra gurguddaa ja'aman kan amma mana hidhaa jiran dhayxee waa'ee isaanii osoo qoratte san keessaa nama meeqaatu madrasaa dhaqeessa fakkaata? Meeqa? Xiqqoo sunuu tarii yoo parsantii lama ta'e hedduun isaanii warra yuunivarsiitii seenanii baratan. Yuunivarsiitii kam? Yuunivarsiitii ammayyaa mana barumsaa fi kolleejjiitti warra baratan. Kanaafuu ammanni barumsaa cufamuu qaba jechuu qaba. Kolleejiin barsiisota BA, BCom, BSc cufaa jechuun danda'a? Hin danda'u. Sababni isaa anu mana barumsaa kanneen ittiin baradhe. Manni barumsaa kunniin hashiisha daldaluu qabdan jaaniin barsiisne.
faallaa biyyateetii deemuu qabda jaaniin barsiisa warri kun mana barumsaa sanitti baratanii jiru ta'a haa ta'u malee isaan warra mana barumsaa san keessatti barate keessaa ummataa maal kanaafuu Hitlerillee mana barumsaa ammayyaatti baratee jira ta'a manni barumsaa inni itti barate sun yahudoota miiliyoona jaajjeessuu qabda jee isan barsiisa kunniin irraa hamaa namaati hawaasa keessatti biyya tana keessatti waggaan namoonni kumaata maallaqaawaman madarsaa keessaa eebbifamanii bahuu isaanii beektu nadwaarraa dayubaandirraa kanneen kumaata maallaqaawamantu baha eegasuu namoonni kunniin hundi nama ajjeessu jettanii yaaddu lakki miidiyaatu fakkisan nuuf bocaa jira kanarratti hundaa'uun qaamni mootummaa bara dabree gara nadwaa dhaqee ture yaadame nadwaa dhaqanii qorannoo gaggeessan maal qoratan almiyaa nadwii rahimahullah hayyee kottaati qoradha jeen maal argatarre humaa laala tarii yeroo dheeraa keessatti al tokko dhibba keessaa akka carraa tokko kuma dhibba keessaa nama tokko miiliyoona keessaa nama tokko arguu dandeessan tarii namni tokko eega madarsaa keessatti barateen booda karaa irraa maqu mala san jechuun madarasaan waan sanni barsiisuu miti haa ta'u malee namoota mana barumsaa ammayyaatti kolleejjiitti yuunivarsiitiitti baratanii bakka digrii BA BCom injiinaring doktoreetiin itti kennamurraa warra bahantu parsantii hedduun dalagaa fokkotaa fi hamtuu irratti hirmaata kanaafuu obboleessa iftoominaan wal qabatee anilleen sin deeggara madarasaan tokkolleen kan dhuftee ilaaluu hin dandeessu juun jiraatu barumsa keenya nama hundaaf banaadha mana barumsaa keenyatti maasha Allah amantiilee wal bira qabu barsiisa barattoonni kiyya kan mana barumsaa kiyyatti baratan waa hinduzimii hanga hinduun avareejiin yookaan jiddu jireessi beeku caalaa beeku waa'ee kiristaanummaa hanga kiristaanni avareejiin beeku caalaa beeku waa'ee islaamummaattis hanga musliimoonni avareejiin beekan caalaa beeku sababni isaa nuti hundaafuu xiyyeeffannaa wal qixa kennina kanaafuu iftoominaan wal qabatee anis siin walii gala si waliin jira namni tokkolleen kan dhuftee qorachuu hin dandeessu hin jiru kottu garuu qeequuf hin dhufin ilaalchasummaa waan negatiif qabattee hin dhufin qalbii teebaniiti kottu tarii achitti qajeelummaa argachuu keetuun beektu dhugaa argachuu dandeessa ayyoo baleessa. Wanni an jechuu barbaade yookaan immoo iftoomin jechuun ki namoonni muslim hin ta'in dhufanii akka baratanii fi dhugaa jirtu ofumaa akka argan jajjabeessitanii jirtu sun namoonni akka shakkii hin qabaanne isaan godhaa namoonni al jiran hamtuutu achi keessa raawwatamuu jiraa jedhanii yaadu garuu achi keessatti waan gaariitu geggeeffama kanaaf if ta'uu qabaa jedhe. Brother asked a very good question. Obboleessi waan gaarii gaafate namoonni musliman ta'in dhufanii akka barataniif banaa godhuu qabdu jedhe obboleessi carraa duraasii fi ilmaan keetiif kenna garaa irreeffa kottu waamicha duraasiif godha argitanii Islamic Research Foundation mana kitaabaa qaba yoo xiqqaate manneen kitaabaa Indiyaa keessa jiran keessaa kitaabban amantii garagaraa qabaachuudhaan manni kitaaba badhaadhee jiraate keenya kana nuti macaafa baayibil garagaraa kan gosa 200 ta'uu qabna maxxansa macaafaa kan garagaraa 50 qabna hiikaa baduwat giitaa qofa kan 50 ol ta'uu qabna hiikaa veedaa hedduu qabna hiikaa rigveed yajurveed atarvaaveed ni qabna tarii kitaabban kanneen manneen kitaaba mootummaa keessatti hin argitu ta'a tarii mana barumsaa keessan keessatti hin argitu ta'a nuti ni jajjabeessina qoradhaatii gara dhugaa kottaa waa'ee namoota biroo dhiisa ana feerraa duraasii fi ijoollee teetiif kennee jira tikeeta xayyaaraatis si qabala tola baratta Free. garaa irreef kottu harka bannees simanna qoradhu yoo san insha Allah waliin taanee dhugaa arganna Inshallah. maayikiraafoon itti dhiyaadhu Yes, brother. I wish to thank you that you have Yaadan si dhiyees karaa sirriin naa hubachuu kan keetiif si galateeffatu barbaada akkasuma mallee carraa naaf kennamellee ni fuudha. sun gaariidha insha Allah artiikil si erga Inshallah.